fayyaati. Galanne gooftaa Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Akkam jirtan hundi keessan? Maaliif galata galchitaaf Yesuusin si uume? Yesuus na fayyise erga daladhee umurii kanarraan ga'e na eega bayaa gala kiyya hunduu gana isaa Yaa harka Allah. isaa keessatti Yaa na dhufu. intala Oromoo, yaa qarree Oromoo. Eessaa si dhukkubee maa nutti himin silaa kaata burtukaanaan mana si dhufne. Eessaa si dhukkubee innaan si fayyiseessa anaaqe. No, na Eessaan si qabe eega. akka jechuun akkam si goggodha. Mee akkam si godha fakkeenya eessaan si qabe maal si godha? Na dhukkubeen jenne galanni gooftaa Yesuus Kiristoosiif haa ta'u waan guyyaa guutuu kana nagaan na oolchee sa'a kanaan nagayeef jedhee bara. Haadha koo duba akkamitti inni nu guyyaa tokkichaa sanuu nagahaan ooluu dadhabee yaa rabbii kiyya lubbuutii harka kee lubbuutii harka kee ittiin kadhadhaa haje silaa nagahaan nama oolchu taate dura nagahaan lubbuu isaa tana if oolcha qaamni lubbuu isaatiifuu ifiifuu nagaa if oolchuu hin dandahini mee ati akkamuma si oolcha ati Yesuusti si uumeesaa tanaaf qullaa deemteedha uumaan rabbiin uumee nagabbaraa jeen ni shaffanatti eedaa uumaa namni uumee qullaa deema abbooti naa taate amalli keellee bareedaadha. Qullaan qamisii dheeraa uffadheera amti. Haadhooti yawwannummaan ati silaa qabdu tan jaarsi suutatti ija lafa jalaatiin laalu hundi ala jirtii miree. Oh my God. Dheerinuu nama qullaa laalaa indoomanni uffadheera maali dubartii bichaa uffadhaa jettanii isin. No haadho koo budaasi seena jechumaaf hin jee ati intala Oromooti qarree. Ka dhugaa qaannaa qoymeen qalladee dhugama uffata qullaa deemuu sirriidha. Mataallee hidhachuu qabna uffatallee seeraan godhachuu qabna dubartiin akka kitaabni jedhutti. Anin hin dogoggoruma buqqanatti tola yoo uffata baay'ee yoo uffadhe na abaa'ee kanaaf qilleensa. Tayyib waan dhugaa jette atillee siin dinqisiifadha ajaa'iba waan jabduu takka dubbatte waan silaa sirriidhaa dubbatte yoon uffata silaa macaafa keessatti uffadhaa jaa matas ta'ee qaamas cufadhaa jaa garuu nuti immoo silaa akka macaafaa yaane numa hagoogganna numa tolfanna dhuguma garuu yoon uffata gurguddaa uffadhe akka amala kiyyaa natti ho'aa jette akkasumaami. Garuu akka seeraa macaafa bakka bu'eetii mitii kaniin qullaa deemu jiru akka macaafaatti seera macaafaatti uffata barsiisa garuu immoo macaafallee bakka bu'eetii miti dubbii tananarra laaltee macaafa kiyyaa fi amantii tiyyalleen akka maqaan hin xureenee fi amala kee himte mitire. Kitaabni qulqulluun uffata dubartiin ka dhiiraallee akka uffanne dubartiin gabaabaallee akka uffanne dheeraa haa uffattu. Harka siidheetiin jira. Kanaafuu erga gartee ofii kee bakka buutee qullaa deemte natti oowwaa yooniin shaffannadhe kan jettu taate deebisaa xiqqishoota akkasii qaba fadha keetii yoon irraa dhageesse sun maali? Naaru jahannama ashaddu harra dhaabbadhuqa. Naaru jahannama ashaddu harran law kaanuu ya'lamuun. Rabbi akkas jaa. Hoggaa isaan har oowwa jaan oowwi nufi xebboo nutti oowwa gaafa jaan qul ja'iini je naaru jahannama ibidda jahannamtu ashaddu harran irra oowwa duniyaa kana irraa yaana rakkoo takka hin qabu maybe gaaddisa jalaa baqan maybe mana seennee gatteen boqochuu dandeenya mukayyafa itti banatnee jala taa'uu dandeenya makiinaa keessa seenuu dandeenya waan garagaraa godhachuu dandeenya. إذا فرسوا دندين قالوا نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون إبدا جهنم بكا قادسني جلات لغة من جلات لغة مكيف ننجري مخينا ننجري بكا إذا فرسوا ننجري إبدا سنتو إرؤو وصونو تبيني تنافجتش إبدا سن سينو صدادف ربي خين صداني أبو ممون الرائق موبلتيكو أنتنو مجا أبو ممون درقما يو أبو ممني Ibiddan nu nyaata kanaafuu yoo rabbi jedhe guyyaa tokko numa qajeela jedhee fudhadha kaanis. Anillee si eebbisa akka obboleessa hangafaatitti waan ati ammaan tana qalbitti iyyatte tana rabbi si haa godhu guyyaa tokko numa qajeelaa jette sani fagoo miti yeroo dhihootti rabbiin
dubbii tana galmaan sii gahee qaceelloo teetiin anillee na haa gammachiisu akka obboleessa kee. Ayya gaafii qaban amma guyyaa bishaan daakuu. Amiin jedhi dura. Dura amiin jedhi. Ameen kan amma na darbuun qabu ameen ayyee amma bishaan yeroo daakuu akkam taaree ishee amma bishaan daakuu jaalladhaan yoo bishaan daakuu waan appaantii godhadhee daakuu qaba. Bishaan gaafa daayitu paantii miti waan paantiin alallee kaayyatee feetu paantii isa illee ofirraa baaftee daakuu qabda maalti abbaa mana kee duwwaadha wajjin. Bishaan guddaa dhaqeetii bee ooshinii fadaaku bishaan daakuu amma ooshinii yoo deemte. Oosisii jira dhugaadha. Oosis amma hararillee oosisii jira. Wanta gartee maal jettaan dirree dhawaa tanallee wantaatu jira maal jettaan maarree umajaaniini waan suniitu jira. Bishaan gurguddaa jira babal'aa jira yaa mucayyoo qabeenya waaqayyoon si haa kennu. Bishaanuma sanuu bakka nam takka hin jirretti bishaan guddaa akkasii qe'ee keessatti akka ati ijaarrattee abbaa mana keetiitii wajjin butaantuma sanuu baaftee qullaa daayitu si haa godhu. Tanaan ala haraami. Kamana ila bishaan si galeera amma laangannoon beektaa? Bareechee. Laangannoon anamma laangannoo yoo dhaqu laangannoo san daakuu jaalladha for example laangannoo yeroo daakuu waana jedhanii uffata waana kiloozi saniin daanna kabira dammoo ispoortii yeroo hojjedhu ammoo iddoo namni na arrabsa jedhee yoo garii surree godhataa hojjetaara malee silaa qunxaa hojjechuu qaba ture. Ati ispoortii maaliif hojjetta abbaa manaa tumuuf moo? No. Akka qaamni kiyya jabaatu gaafa inni qooqee tirlingiitti ba'uufi? No fayyaaf hojjedha namatti tolaa yoo amma ispoortii hojjettee jettee qaamni kee rilaaksii godhaa inni kan keellee sirriitti hin deemaa dhibee adda addaa irraallee hin qabamtu bakka yeroo hundaa si gammachiisa. Yaa mucayyoo teenya ispoortiin ta'e ati fiifuu ilmaan guddistaa mana tolchitaa nyaata hojjettaa abbaa manaa keetii wajjin gammachuudhaan asiif ichi deemtaa hurgufamni dilli kunuu si gala ispoortii kophaati. San gubbaadhaan galgala taaptaaphii fi koppiliinkii fi sheerii mana keessatti gartee jirtu sunuu miidiyaa walabaa irratti sunuu ispoortii ana ifin jette. Meef irraatti dhiisi kofoo uffattee qunxaa fi minaaminashiin barraqii taa'u tana yaaboo lubbuun namaatu hin beektaa ajaa'iba sitti haa ta'ume waan si dinqu tokko si himi. Seexaanni daabloos takkaa'u maqaan isaa akka macaafaa kitaaba aslii gartee Hebrew script irratti Azaazil inni jedhamu suni waan waaqayyoon hin feene tan lubbuun tee feetu sunitti si ajaja. Garuu yeroo takka takka maybe jannata jechuu dhageessee miti. Dhagee jannata yoo cubbuu waan amma uffatuma kana illee hin qajeelfanne eessaa seenaree waadhina haa qajeelchu jedhaan jiru. Jannata qulqulluu ta'uu qabda fixxee waan hundaa irraayyuu. Kanaafuu dirqama ati jannata sun seenuudhaaf laal wanni ati godhuu qabdu waan lubbuun tee jaalattullee yoo taate irra addattee tan waaqayyoon jaalattu raawwachuu qabda. Fakkeenyaa Yesuus Kiristoos jaalala isa na ergeetiin raawwachuuf dhufee je akkasumami. Sirri. Kanaafuu Yesuus Kiristoos akkas jechuudhaan dubbata Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 21 irratti. Jaalala abbaa koo isa waaqarra jiru nama hojjetu duwwatu jireenya bara baraatti gala malee yaa gooftaa naan jechuudhaaf itti gala mitii je. Kanaaf jaalala waaqayyoo sun raawwattee jennaan fadhii tee lafa keessee fadhii waaqayyoo gaafa raawwatte gaafa sun maal jedhama musliim jecha ja'uu bakka sunitti agarta. Akkas jechuun muslima jechuun afaan arabaati. Garuu waan afaan oromootti yoo jijjiirre fadhinnaa ofii nama lafa kaahee fadha waaqayyoo qofa raawwate kan jedhamu bakka sanitti argannaa jechuu hiikansaa. Kanaaf obboleettiitii fadha keefirraa dhiisi fadha waaqayyoo qofa hojjedhu gaafa sun ati muslima jedhamta. Ani fixadhe. Kiristaana jedhama malee yoo fedha waaqaa guute'an akkas jedha matsaafni kennallee waan
waaqayyoon jaalanne irraa yoo gortan isin ijoollee gooftaa Yesuus Kiristoosiiti. Isin kiristaana dhugaa qulqulluu jedhamtanii jedha matsaafni keenya. Waan ati amma afaaniin jettu kana yoo hojiidhaan ati naa mirkaneessite anillee kunnoo si wajjiniin bishaan daakee rabbi naa qaceelchu jeetuma akka suufiyyaa caljee miila walirra kaa'ee ciciisa. Daakaan dandeettaa ani beela galleen kutaa akkaarra xeedde bisaan nyaasu nyaata. Annama dadaamummaa irraa daakkaa baradheeru. Sun rakkoon qabu haadha koo. Mee taphachuudhaa ani waan kanaa si wajjin dubbachaa hin jiru. Maaliif jennaan awwaniin ani si wajjin dubbachuun narra jiraatu. Yaaboo ati yoo anatti aartees dhiifama naa godhi sin jechaatu. Bakki maaliif na barsiisaa akkasii barsiisaadhaan ani iddoo gammadaa jira maaliif? Namni tokko fayyisaadhaa ergatee namni tokko eenyu jalaa fayyisaan ergatee jira. Jalaa bayoo ani? No ati jalaan bahin. Heeyyamuma keessaniin okkee dhiifama naa godhaa. Namni jalaa buutan galatooma. Sawaan san taateef jecha mucayyoo ta'in awwaniin asitti sitti haasa'u dubbii rabbii tokkichaa haala fadha rabbii itti raawwatan haala gartee jaalalti rabbii itti argamtuun sitti himu jira. Yoo fudhatte sumsii mirga qaba. Yoo dhiiftees situ mirga qaba. An dubbii Yesuus Kiristoos macaafa keessaa fuudhee sitti himuu narra jiraata. Dubbii rabbii tokkichaa macaafa keessaa fuudhee sitti himuu quraana keessaa fuudhee sitti himuu narra jiraata. Yoo fudhattee fi yoo tuffattees sun filannaan teeti. Garuu ani ati ibidda gubattaa gartee malee anaa miti. Yoo ati didde ibidda gubatta. Aanuu mataan kiyya yoon dide ibiddatti hin gubadhu. Anaa fi atillee nama dubbii rabbii tokkichaatii fi dubbii ergamootaallee fudhatu rabbi nu haa godhu. Garuu yoo ani sitti hime ati diddee gubatte qaama kiyyaami qaama kee gubata. Garuu qaamnummaan kee gubachuun sun ati obboleetti intala Oromooti. Anaaf immoo laalaa garaati. Madaa garaan natta'a. Tanaafis sitti himu jira. Ati Yesuusin amantaa qoy akka ergamaa rabbii ta'e. Dhibbarraa dhibbattiin amana. Osoon amanuu baadhee salaanni kiyya kaniin amma reefu salaatiin irraan qeebalamu. Ankaraan jireenya ana malee abbaa bira ga'uun hin jiru ka jedhu san fudhattaa. Obboleettii tiyya an dhibbatti dubbii ammaan tana ati jettu kana macaafatu jira. Ati ragaa yoo naaf fiduu baatte an siif hin fida. Dubbii ati jette tanaaf anaan ragaa siif fida. Yoo ati illee bakka hin beekne si gargaara. Ati ati kiristaana baay'ee as keessa argaara waaqayyo yoo jedhe durana armaa miti garuu. Rakkoo miti. Rakkoo midhaan bu'aa dura qaceeltee teegas booda mul'ata agarta. Amma rabbi naa qaceelchuu jechuun jirta. Osoo hin qaceelin mul'anni dhufu jira. Laal amma naafeetis nu haa qaceelchu. Tokkoffaa duraarratti Yohaannis 14 irrattis haraadha. Ani gartee dhugaadha jechaa ture Yesuus Kiristoos. Dubbii tana mormii hin qabnu nuti. Haraadha gaafa jaamu laata inni ispaaltiidha. No. Eebannee qoy sitti maashee akkasii miti. Nan fitadha. Ayyee. Yesuus karaa dhugaa jiru ispaaltiidha. No ispaaltii miti. Karaa jajallaa no. Karaa dhagaa horata no. Karaa irrayaan no. Lakki Yesuus Kiristoos karaadha jechuun daandii dhugaa karaa waaqayyooti nama barsiisaa jechuudha. Saba Israa'el katti ergame saniif yoo Yesuus irraan taate malee eenyuyyuu karaa abbaa yookaan immoo karaa uumaa tokkichaa dhaquu hin danda'u. Tuni dubbiin dubbii sirriiti. Karaa Yesuusiin dubbate waaqayyo. Karaa Yesuusiin fayyina san uummata sanii fide. Karaa Museetiin dubbate. Karaa Iyuel, Daani'el, David, Efreem, Salamoon, Osaayi, Ermiyaas, Sigala jechuun Efreemiinis, karaa Israa'eliinis, karaa Musee, karaa Haaruun, karaa Naahom, Ayyuub, Yoonaas, karaa namoota nabiyyoota ergamee kanaan karaa isaaniitiin rabbiin saba itti ergetti karaa isaaniitiin dubbata. Jechuun gaafa karaa isaanii jiru David faan karaa qabaataniitii miti. Isaanirraani isaan keessa rabbi dubbate jechuudha. Karaa isaaniitiin rabbi dhaqan jechuun dubbii rabbirraa isaan fuudhanii uummatatti himan namni dubbii sun dhaga'ee gorfamee qaceelee laal karaa san deemee rabbitti dhaqaa jechuudha. Sigalee.
So karaa jechuun karaa lafa aduun taane Waaqayyo Akkas. Yesuus Kiristoos ila hafuuraan nu ajajaa nu ammoo kadhannaa kenna gara abbaa dirqama abbatu waliin nu araarsuuf biyya lafaa baduuf waan isa nu kenneefi nu dirqama isatti hin amannaa garuu abbaan isaa waaqa ergama inni. Anillee ni amana dubbii tanallee sirraan fudha. Maaliif abbaan isaa erge suni Waaqayyo isa malee waaqni biraa hin jiru. Akkasumaami Yaa waanti tokko garuu si haa galu tokko. Iyesuus Kiristoos immoo ergamaa Waaqayyo saniiti haati jetteef ba'eessa dubbate. Niin fudha tanallee lammadallee maal ergamaa Waaqayyo suniiti. Ragaa yoo iddoo sii irraanfatte ani sii fiduuf qophee obboleessi keessa gargaaruuf as jira. Laal Yohaanis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti Iyesuus gara Waaqaatti ol ilaale. Yaa abbaa laal lakkoofsa 3 irratti si Waaqayyoo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosin isa ati ergitees beekuun isaanii jireenya bara baraati je. Hallelujah. Amen. Ati kiristaana dhugaa Waaqayyo ameen amma ati dhiyeennatti sirii paasterii kenna ta'uu ooltu waan isi haa eebbisu. Ani wanta akkasiimu mee atillee kiristaana ofiin jettaami? Ani ammoo maqaadhaaf islaaman ifiin jaamiti. Yaa obboleettiti yoo dhugumatti kiristaana ta'uun barsiisa Iyesuus barsiise hordofuu taate. Ajaja Waaqayyoo tokkicha isa san ergee yoo godhuu taate dubbii Iyesuus hojjete hojjechuu yoo taate waan inni jee dhugoomsuu fi osoo ittiin daballe irraan hirrifne hordofanii raawwachuu yoo taate Waaqa Iyesuus waaqesse san qofa waaqessuu inni kadhaa isa san qofa kadhadhaa jeessa yoo kadhachuu taate barsiisa san hordofuun kiristaana nama jechisiifti taanaan Ati kiristaana ifin jettu caalaa ana ka islaamaa kanatu si caalaa kiristaana. No, wanta dhugaa yoo hojjetan bakka benuu hunduu ijoollee Waaqayyooti amma. Siigalee Waaqayyoon cubbamaalleen jibbuu, dabaalleen jibbuu, kaballeessaarulleen jibbuu. Guyyaa qabaa inni nama hundaa harka ofii banee kadhataara koottaa deebaa. Abdii kan qabne seexana bicha. Nu biyya lafa kanarra abdii qabna waan qajeelaa cubbuu kenna hagii baafataa karaa daandii qajeelaarra deemaa. Waan kitaabni nuun jedhe yoo hojjenne nu hunduu boruun fayyina bakka nu fayyu amma dubbiin beekuun nama fayyisu garuu beekuun nama fayyisu akka fedha rabbi deemutu nama fayyisa. Fayyaade eebbifame dhugaa waan gaarii dubbatee asirratti illee namni beeku miti osoo beekumsa taate seexaanillee waan Iyesuusuyyuu hin beekne waan anis hin beekne waan atis hin beekne beeka. Garuu beekumsi seexaanaaf maan goone. Because waan Iyesuus hin beekne beeke, waan ani hin beekne, waan ati hin beeknes beeka, waan namoonni baay'een hin beekne beeka, garuu beekumsi seexaanaa sun waa takkallee isaaf hin hojjenne mitiire? Hinaaffamaan kufe bakka hinaaf. Hinaaffamaan kufe eebbifame. So waan san taateef jecha erga kana taatee ani waan siin jedhu yoo Iyesuus jaalachuu fi barsiisa isaa hordofuu taate warra kiristaana ofiin jiru caalaa nu warra islaamatu kiristaana jennee qoma dhawachuutti haqa qaba. Because waan Iyesuus dubbate dubban. Nam fixa daadoko. Ayesh, sorry. It's okay. So Iyesuus ani Waaqayyo takka ofiin hin jenne. Nutilleen Iyesuus Waaqayyo takka hin jenne. Garuu kiristaanonni Iyesuus Waaqayyo jaa. Iyesuus ani ergamaa rabbiitii jaa. Nutilleen Iyesuus kun ergamaa rabbiitii jan. Garuu kiristaanni ergamaa mitii jaan. Iyesuus Kiristoos ani humnatiyyaa waa takka gochuu hin danda'u jaa. Waanuma rabbii tokkicharraa dhagee qofaan gartee faradaa. Nutilleen Iyesuus humna isaatiin humaa gochuu hin danda'u jan. Waan rabbiirraa dhagee dubbata malee. Garuu kiristaanonni lakkii humna isaa waan fedhe godhaa jaan. Garuu an takkaa waa hunda humnatiyyaan hin godha kan jiru jiru. Nutilleen hin jennu isin garuu ni jettan. Yaa mucayyoo teenya Iyesuus rabbii tokkicha gabbara. Isin immoo Sillaasee jettan. Nuti rabbii tokkicha gabbarra akkuma Iyesuus. Inni itti aanu Iyesuus rabbii tokkicha qofa Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa irratti yommuu akka kanatti fufee jirutti kadhadhaa hoggaa kadhattan yaa abbaa keenya
yaa isa waaqarra jirtu abbaa keenya maqaan kee haa qulqullaa'u jaa isa tokkicha kadhadhaa jaa nutillee tole jennee isa tokkicha kadhan garuu isin immoo maqaa abbaa ilmaa fi hafuura qulqulluu jettan Iyesuus Kiristoos takka maqaa abbaa ilmaa fi hafuura qulqulluu na kadhadhaa kaja'u hin jiru nu kadhadhaa nu sadeen kaja'u hin jiru inni itti aanu bakka tanatti gaa yoo na jaalattan dubbii tiyya hundani eeydanii jee Yesuus tole marabbaa Jesus si jaalanna dubbii teeni eeyna jenneen garuu kiristaaniin eegu ittiin dabalinaa irraan hir'isinaa waan an dubbade akkuma saatti namni eegee ittiin hojjetin hundi gowwaadha jee gowwaa manasaa hundee takka malee lafa cirrachaa irratti ijaarratetti fakkeeffama qilleensuma xiqqaa fuudhee haasa jee tole jennee akkuma inni ani nama ifiin jee Yohaanis 8:40 irratti Iyesuus nama jennee nutis Kiristaan Iyesuus nama miti jee maali jennaan inni maaliidha jaaniiti nama guutuu waa guutuu jaaniitiidhaan inni takka an nama guutuu waa guutuu ofiin jenne nutis takkaan jenneen waan inni jee nama jennaan nama jenneen yoo Iyesuus hordofuu fi dubbii isaa dhugoomsuu fi jaalachuu fi waan isaa qabachuu taasisan kiristaana nama goote kiristaana ani kiristaana ofiin jee masqala rarraafatu caalaa nu warra islaamaati kiristaana ofiin jee qoma dhawachuuf haqa qabaata si caala kiristaana tanaatu na jechisiisa an fitadde dubbadhu. Maal akka ta'e beektaa hangaafi sirraa qabu addaamii fi waan inni like nu hortee addaamii fi waan ta'uu amantaa? Hortee addaamii fi hawwaa ta'uu amantaa? Eenyunni? Anifat. Eeyyenni namana. So hega addaamii fi hewaan hangafa biyya lafaa ta'anii Israa'el maaf waakkannaree nu allee hortee achumaan namni baa'ataa dhufee cubbuu fi biftinii fi amallinii fi wanti hunduu akkana addaan babbadee amma cubbuun du'uuf deema namni hunduu maaliif Israa'el waakkannaree? Israa'el tamiyaa dhooko Israa'el tamu waakkanne maal jennee hoo? Iyesuus Israa'el dhufee jenna. Lakki isinii jedha. No, nu Israa'el nu hortee nu ijoollee Israa'el Iyesuus Kiristoos Israa'eliif du'e malee Oromoo fi miti jenna. Isinii jedha. Isintu jedha Israa'el Iyesuus Kiristoos Israa'eliif du'e. Sirreessaa dhooko. Sirreessa. Tokkoffaa duraarratti nuti ni du'ee jennee jecha du'aa san hin amannu. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aala suuraa 4 Isaayii ayata 57 hanga 58 waan nu himeef nuti quraanatti amanna ittiin dabaluu irraan rifnu hin tuffannu ni furanna hin duune waan nu jeef tole marabbaa enneeti fudhanne. Ammoo gaafiin kee akka annaaf ifetti erga akkas taatee erga hundee haadha takkaa fi abbaa tokko hawwaa fi aadamirraan hundee argamne Israa'eliin maaliif Iyesuus Israa'eliin duwwatti malee hin ergamne maaliif jettanii? Akkas jette lakki obboleettii koo barsiisa akkuma reefuun tana dubbadde barsiisuma Iyesuus fudhannee ittiin dabaluu irraan hirrifnu akkuma nan dubbaddetti dubbii kiyya eegaadha itti hojjedhaa je laal Iyesuustu ani Israa'el duwwattiin ergamee malee hin ergamnee je waan kana ati Iyesuusin dubbii Iyesuus ni dhugoomsitamoo ni tuffattamoo ni fudhattame? Hin dhugoomsaas hin fudhadhas. Eebbifame. Anillee nan dhugoomsa nan fudha. Yohaanis boqonnaa Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti inni moo deebisee Yesuus kun ani warra akka hoolotaa karaarraa badanii goranii mana Israa'elii badan duwwaadhaaf malee hin ergamne ifin jee tole yaa'is Yesuus keenya eebbifame hin tuffannu ni fudhanna. Israa'eliif duwwaaf malee atiin kun hin ergamne jennee fudhanne. Ati dubbii Yesuus ni fudhattamoo ni tuffattare? Ni fudhadhaa an Israa'el nu biyya lafaa guutuu bar akka hafuuraa hiikamutti. Baaybilii keessatti quraana keessa oduun taane baaybilii keessa nu hambaa Israa'elootaati jenneeti kitaaba baaybilii keessa akka fudhannu akkasitti amma waasin jedhu waa dokumentee xiqqoo. Maybe si afaanitti illee afaan kee dammanaaf qabii wanta akka ati dogongortee macaafa irratti takka irraa hir'isuun takka ati dabaluudhaan
jaalattee osoo hin ta'in jibbitees osoo hin ta'in osoo xiqqoo gartee dogongoraan akka ati itti wanta gootee waaqayyo sitti dheekkamu takka hodha itti sitti dabalu ani hin barbaadu sirreeffadha. Macaafni hafuuraa kan jedhamu hin jiru. Tole macaafa hafuuraa wanni jedhamu hin jiru. Haati harkaa qabdu Baayibal. Inni kun immoo Genesis irraa eegaleeti seera uumamaa iska Yohaanis raa'ii takkaa mul'ata Yohaanisitti dhumata. 66 akkasuma miigaa. Okay. Yesus wanta seera uumamaatirraa hanga Yohaanis mul'ata Yohaanisitti erga dhumate 66 seera uumamarraa hanga Milkiyaas raajichaa kakuu moofaa jaama. Ammoo Maatiyos irraa jalqabee haga mul'ata Yohaanis kakuu haaraa jaama. Mitiire? Sirri kakuu moofaaf kakuu haaraa. Hafuura amanture. Dhiifama naa godhi takka. Yesus kakuu moofaa keessatti osoo hin ta'in kakuu haaraa keessatti akka dhalate ni amanta jee yaada. Miti? Tanaaf Yesus Kiristoos kakuu haaraa keessa dhalate kana keessatti Maatiyos haga mul'ata Yohaanis hafuuraan malee isiniin galuu jecha jee tokkollee ni qabaa dhoko arraba isaatiin. Amma qoya okeetii hin jira hafuurri qulqulluun kitaaba Baayibilii keessa garuu akka jiru ani sii fida bakka 4-5 sii fida waa'ee hafuura qulqulluudha bakkoota baay'ee sii fiduu danda'a. Kitaaba yeroo dubbifadhu amma ani kuukiin fooniyyoo callisee akkana dubbise naan galu. Waaqa kadhadhee yaa Waaqayyoo sagalee kan kee kana akka hubadhu ijji kiyya akka argu qalbiin kiyya akka hubatu humna kan kee hafuura qulqulluu kee beekumsa kee ogummaa kan kee naaf dabalii jedhee dubbisuu jalqaba. Achi waan barreeffame kana hin hubadha. Akka callisee Amaarinyaa yookaan Laatinii Oromiffaa yoo callisee dubbiseen shamaddada jedhe shamaddadee daffanuu danda'a. Garuu ka Waaqaa ammoo hiika guddaa gaafata ogummaa fi hubannootaa fi hafuura qulqulluu isa Waaqayyoon keessa kiyya kaayuu qaba hubachuuf. Hayyee obboleettiitii galatoomi. Yoo kan fixattu taateeti ani wanta kaan asirratti siin jaa tokkoffaa duraarratti namni jalqaba rabbii tokkicha beekuu qaba. Beekumsi beekumsaa olii hubannaan hubannaadhaa olii si galaa. Rabbii tokkicha beekuudhaatu irraa eegama. Yesus Kiristoos kun Waaqayyoon tokkicha isa malee hin jiru erga jennee Yesus ergamaa Waaqayyoo saniiti erga jennu taate Yesus akki jedhe ani warra akka hoolotaa karaarraa guranii mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne jedhe. Tole bareedaadhaa jennee Yesus duwwaaf hin ergamee jedhee intala warra eenyu wantaata akkallee warra kana'aan akkas jedhee firraa oofe. Inni itti aanu ergamoota 12 gosa ilmaan Israa'el 12 keessaa ergamaa tokko 12 filate. Akkasumaami? Yaa komentii dubbisa. 12 san ni ergate. Gaafa ergatu akka jedheeni sun Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 5 irratti karaa saba warra Waaqayyootti isin geessurra hin gorinaa. Mandara Samariyaa tokkollee lixinaa kanaa mannaa warra karaa gara warra akka hoolotaa karaarraa goranii mana Israa'elii badanii duwwaa dhaqaadha. Akkuma deettaniin mootummaa Waaqayyoo isin irratti dhufeera jaatti lallabaadha jedheen. Kan du'anillee kaasaa laal. Kan dhukkubsatanillee fayyisaa, kan laxmiillee fayyisaa, jaamaallee jabanaaf jedhee itti hime. Tole jaanii deeman. Isaanoo maal godhan? Ergama Yesuus san fudhataniituma hojii ergamoota boqonnaa 11 lakkoofsa 19 irratti biyya dhaqan hundatti Qefirnaanoos immoo Maarrettis, Finiqqettis, Anxookiyattis bakka dhaqan lafa dhaqan hundumatti dubbii gooftaa Yahuudota duwwatti himu turanii jedha. Yahuudota duwwatti, Yahudaa duwwatti. Because Yesus Kiristoos waangee hojii ergaa warra Ibrootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 13 irratti gooftaan keenya Yesus Kiristoos gosa Yahudaa keessaa akka dhalate beekamaadha. Gosti Yahudaa gosa ilmaan Israa'el 12 irraa gosa Yahudaa isa hangafaati. Tanaaf jecha ani Israa'eliif duwwaadhaaf malee hin ergamne jedhee ichitti ergamee uummatallee ergamoota isaatillee Israa'el duwwaan lallabaa jedheeni uummanni ergamoonni deemanii bakka dhaqan hunda biyya dhaqan hundatti Yahudaa duwwatti himan jaa macaafni. Yoo naa baasii hatte ani qophiidha sii baasuuf.
Homaa miti sokke hin beeka Yihudaa keessa dhalatee Yesuus. Kaduwwa jedhu san dubbisimee duwwa ka jedhu Mee nama biraa dubbise amma isheeti ayyee nama yeroo nama biraati. duwwaaf kan Galatoon. Maal jette baleessa badhaadhu? bakka duwwa jedhu san Israa'el duwwa ka jedhu qofaa yookaan duwwa ka jedhu Ingiliffarramee dubbise. Duwwa ka jedhu kana Ingiliffaa akkamii hiitta? Ani afaan Oromootiin naasa'u jiraami. Haa ta'u ishiiti. Okay, duwwa ka jedhu kuni Ingiliffa yoo hiittu maal ta'a? Dura afaan Oromoo wallaallee jirra yoo afaan Oromoo wallaalle sun booda immoo deemnee kontekstuwaalii isaa afaan Ingiliziitii miti deemnee Giriikii fi Hiibruu Aramaayik illee ilaaluu dandeenya wajjin. Rakkoon qabu Bible Hub nu bira jira. Garuu afaan Oromootiin wallaallee walii galle amma maaliif si fakkaate? afaan Oromoo dubbisnee dura Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afaan Oromiffaa dubbifneeti. afaan Oromoo dubbisnee moo dubbisnee amma? Waalaikum salaam. Haa isa dubbifneeti. Salaam warahmatullahi. Hello. Taraa keenya eeggannaa ni qaatan taa'ee jira. Kiristaata Amma karaanaa afaan kennaa. Oromiffaatiin dubbifnee Ati kaaneeti. Islaama kiristaana micooteenyi mee obsi dido. Ani kiristaan. Okay, ati kiristaanaa? Ayyee. Dhiifama eega kiristaana taate Islaama sisee ture. Asaniifin carraa dabarseef. Rakkoon qabu rakkoon qabu. Tole ayyee dubbadhu. Didoo dhiifama. Ayyee gaaffii xiqqoo tokkoon qabaanillee isinitti Natti dubbataara moo isi? No, isiidhaa si dura dhufe dhiifama. Islaama se'eetiin carraa si dabarsee baala jidduu nu kaayi tole. Okay. Ayyee, thank you. Hayyee obboleetti ta'e. Ayyee. Ayyee gaaffiin ani qabu jalqaba isaarratti erga nabiyyoonni kana dura dhufanii deematii turanii jalqaba isaarraa kaasanii islaama turanii fakkeenya abbaa keenya Adamirraa kaasee yoo islaama ta'an islaamaadha naan jedhaa sana booda immoo waan jiru waan addaa sin gaafachuun barbaada gaafadhee baruu fi malee ani gaaffii caqacaquu minaaminaa fi mormii fi miti kana seene ani mariidhaaf hassee. Rakkinaan qabu obboleetti ta'e. Eeyyeen Islaama. Hayyee islaama eeggataanii yeroo sanatti salaata hin qabu ture akkasuma immoo wanta amantichi godhi jedhamu hunda gochaatii turani. Eenyumni? Abbaan keenya Adam. Salaata gochaatii turanii yeroo sanatti. Gochaatii turan yoo ta'e yeroo meeqa godhani akkuma hamma godhamaa jiru kanatti yeroo 5 gochaatii turanii immoo 3 gochaatii turan immoo meeqa gochaatii turan. Hedduu bareeda gaafiin kee. Yaa obboleetti tiyyaa wanna kana nabiyyoonni hundi Islaama. Wanni isaan itti nama yaaman tawxiida. Sun rabbii tokkichummaa rabbiin nama barsiisan. Karaa rabbiin nama barsiisan. Garuutu shari'aan isaanii hundee takka. Shari'aan garagara. Maybe kan guyyaa 40 soomanuu jira. Garuu nuti guyyaa 30 soomanuu. Salaanni amma duraa yoo 50 ta'e keenya garuu 5. Hadur waan irratti dirqamaa waan irratti dirqaman ta'anii jira. Rabbiin suuraa A'raaf suuraa torbaffadhaa kanarratti maal jaa Rabbiin ol'aan subhaanahu wa ta'aalaa ayata 57 natti fakkaatee hunda gongoruudha baadhee. Dhiifama ustaas warra koomantiitiif deebii deebisaa akkanatti hin qabamne maqaa kiyya laaltanii islaama wanti isinitti fakkaadhu fi dhugaadha wanti amantii kana waan galeef gara fuuldura kootiif wanna jirudha ta'uu mala akkasuma immoo keessas tiktoka kiyya yoo seentanii argitan waanuma amantii islaamaa ibsudha wanta naan galle gaafachuu fi malee ani nama shaadaa qabadhee miti inshallah rabbi yoo na gargaare waan gaafadhe deebii gaafan argadhee ka'u naman amanuu danda'udha. Okay kijibaa fi miti kijibdaa warra jettaniifan jechaa jira dhiifama ustaas. Okay, rakkoon qabu. Warri kumantii takkaa dabbataa jiru. So أكذبت الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه عندهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لا
سنبودة فوفيه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم جيد ربي بقى إسان الرجل اللي إسان الرجل فقاوجي سنت انتك سنت توحيد دمين غرغر فرعي مالتشو دميلين غرغر maybe وان غافة دوراني جباته شريان بججب دويوته شريان أما أنتنا نلافست walirraa laaffisaa deemu fakkeenya tokko sii godha gaafa seera muuseedhaa sun namni yoo haadhaa fi abbaa ifiitiin jecha tokko jee ni ajjeefama akkasumaami eeyyeen haadhaa fi abbaa ifiitiin yoo ulfina kan yoo waa jette ni ajjeefama inni itti aanu nama anaan ala waaqayyo waaqayyoon tolfamoo waaqessu haa du'uu jaallatu namni akkanatti yaaduu namni akkas yaaduu abboomii keessatti seera jajjabaa jira. Seera jajjabaa san arraan tana kiristaanni kitaabni 66 moofaa fi haaree hedduu keenya itti amanna jaanii deeman. Garuu wallaahi ni soban dhiifamallee naaf godhi jecha kana fayyadamu. Ni soban malee ittiin fayyadaman. Umrii isaanii garri itti afuufama malee macaafa guutuutti dalaguu hin danda'an. Because seerri macaafaa isaanii miti beeyladaan afaan hin beekne illee ittiin daleetu. Osoo afaan beekte beeyladaan salaatee yaa rabbi kakuu macaafa nurraa fudhadhuu dhabamsiista akka kara geessite kadhatti beeyladaan. Because macaafni waan silaa bu'uura tahuu qabu hin qabu. Akkas jechuun ittiin bulmaata ilma namaa akka silaa Bible is the solution for humanity jedhamuu qabu waan sun hin qabu. Yoo namni tokko wal ajjeese dhiifama gootaa fi yoo kee abbas irraa ajjeese aha wajjin nyaattaa ummaateetiin ajjeese ammallee anuma wajjin nyaattaa obboleessa dhiifama waaqayyoo jaalala jettee ammallee jaarsa kee ammallee ilmoo ta'e intala ta'e gurbaa kee maatii kee guutuun fixu ati immoo teessee biddeena nyaatu ati dayyuusa jaami akka seera rabbiitti akka seera namaatti wanni kun fudhatamaa miti maalayyaa seera rabbiiti rabbiin seera isaatii irra gaarii ilma namaatiif bareedaadha ilmi namaa kaayurra nuti akkatti amannu islaamni القرآن والسنة فوق كل الدستور والقوانين اتفاقية الدولية قرآن في حديث نرجم ربي صلى الله عليه وسلم صحيحني سجلا فوق كل الدستور دستور سيرة كندا أولي جنة أمان والقوانين سيرة جرتة مرتة كمرتفة اتفاقية الدولية سيرة الدنيا ربي أوم الرولي قلتة تمتة شابان تلويتة gamtaan irra walii galanii olitti qur'aanaa fi hadiisatu jira jennee amanna islaamni. Maaliif seerri ilmi namaa tumatee addunyaa irra walii galte kanarra qur'aanaa fi hadiisatu furmaata qur'aan and the hadith is the solution for humanity waan jaamutti amanna furmaata dhala ilma namaa guutuudhaaf jennee qur'aanatti amanna. Garuu hin jiru macaafa keessa. Mee waan kana gara duraatti haa deebinu. Shari'aa sanirraa Adam alayhi salaam نبي ربيتي يس نبي ربيتي سبب برسيسي الموسى اللي برسيسي الموسى نما أكمل نمن تاني إني نمته دلته المونسا المنا ما جام نمني جل كبارسا خاي جزبودر في المن نما سنيتي المو في برسيسون قديسون خنو وانقودا يروس نمني جرو يو جارتي سا برسيسي ربي النبي يوم خنف نوتي فلا شوكم ربي أكزا سورة الإمران سورة سدفا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ربنا الآن نفلته آدم نوح إبراهيم آل إبراهيم آل عمران الدنيا عالم قافة سنين رئيسان كان فلته ربي جارتي ساتي قرص جيني نبي يوم ما يولاتف نتي مالتو قولا ويدو تكاو هاسد مالتو نوبد وقوتي واني نياني قبطون تان سيرا كبا كبا سيرا خم كبا سيرا ربين اتخنة كبا كتابة كبا كبا تودن ديا أنا قروان كنن بيو كتابني قرآن خيسة دبتامي وبلتي تيا خان زبور التوراة زبور إنجيل فرقان في صفوف الأنبياء تبقى بكتكتكتي خان ورجيه خزجر قالوا عن كتاب أفرين بيخ كتابني أفران دبتامي سن
زبور تكو توراة سنك موسى كنن زبوري داوود كنن إنجيل يسوع كريستوس تكا عيسى كنن فرقان سنمو باقافي چلا دغافي دارا صبافي حقا أدان چليسه باسو سن نبي تمرا بيقول برتي صلى الله عليه وسلم نبي محمد رتي قرآن هم بوئه جچول غرو قرآن باي بوئه خمكان دوامي افوري نبيوتا باي دو ارغمه غرو خمكان قرآن خس دوامي دي دمشان تناف سير اساف كنن خا ربين اساف كنت فدا ربي راوتا اجج ربي راوتا تورسين جچون برباد غلطون والله تعالى اعلم Hayyee galatoomaa guddaa isaanii akkasuma immoo nabiyyoota kana hunda keessaa garaagarummaa hin qabu. Nabiyyoonni kuni ani amma akkanan yaadutti nabiyyi hundi isaaniitu rabbitti isaan ergee keerii addunyaa kana akka barsiisanii fi nabiyyu Muhammadis nabiyyu Iisaanis hundi isaaniitu garaagarummaa qabu jedhee yaadu. Simbirattuu garaagarummaa qabu jettanii bakka itti yaaddan naaf ibsa yoo jiraate. Obboleetti ya gaafiin kee yooni siqqeta sirriidhaatiin dhage nabiyyoonni garaagarummaa ni qabanii garaagarummaan isaan qaban kun garaagarummaa akkamii waan jiru natti fakkaata akkasii ni dhaga'ama sagaleen kee eeyyeen amma dhaga'ama sagaleen kee eeyyeen dhaga'ama amma fakkeenyaaf ishee akka amantii kiristaanatti nabiyyu isaan waaqadha akka jedhamee waaqeffamu yookiin immoo ani akka ani baradhee saatii kana kiristaana ta'eetis miti islaama ta'eetis miti kana naasaati jiru akka nama lamaanuu dubbisaa jiru tokko tan dubbachaatii jira hundi isaaniitu ergamaa rabbiiti akkasuma gabbaramaan akka rabbi tokkicha ta'e barsiisuudha addunyaa kanarra warra dhufe keessa nabiyyoota 25 jedhee nama filadudha. Mee fakkeenyaaf yoo nabiyyu Iisanii fi nabiyyu Muhammad akkasuma immoo nabiyyoonni kunis garaagarummaa yoo qabaatan rabbi kallattii rabbii barsiisuudhaan alatti wanti addatti isaanii kenname tokko maaltu jira yoo jiraate immoo kanatu jira jedhaatina hima. Amman tana isaan hundi karaa rabbii barsiisan moo karaa biraa barsiisuu jira jechuu keeti? Sah. Lakki obbolee isaan hundinuu tokkichummaa rabbiiti tawxiida rabbiitti ergaman karaa rabbii tokkichaa qofa barsiisan tokko fedha ofiitiin hin dubbatu yoo Yesuus hin furanne Yohaanis 5:30 irratti ani humna tiyyaa waa takka gochuu hin danda'u ani sigala akka abbaa koorraa dhageetti farada fidiin ani faradu qaceelaa wanni qaceelaa ta'eef ani yaada kiyya duukaan bu'uun barbaadu yaadeenyu malee yaada fiin ergee san duukaan bu'a malee jee yaada isan ergee duukaan bu'aa jee ifiisaati yaada isaa duukaan bu'u waan ifiisaa fedha isaan dubbatu fedha rabbi isa ergee dubbatu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suuraa najmii suuraa 53 irratti wamaa yantiqu anil hawa duba in huwa illa wahyuha nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fedhas lubbuu isaatirraan dubbatu if keessaa fuudhee waan inni dubbatu takka hin jiru inni wanni inni dubbatu waan gara isaatti beeksisa godhame dubbii rabbiin dubbadhu jeetti himi fedha rabbii san qofa dubbataa jaa akkasitti isaan hundinuu nabiyyoonni hundi karaa rabbiitti nama yaaman sigala akkana jaa rabbiin ol'aan ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وما كان واهنتان لبشر الممنماته لا أن يؤتيه الله الكتاب إسرى المنامات نمني رب كتاب خنيف لا والحكمة موتم اللي حكمة حديث اللي موتم أنغو تكخنيف والنبوة نبي اللي خنيف ثم إيجسي يقول الناس المنامات كجأن وانتان مال كونوا عبادا لي من دون الله رب ألا أنا خنا برottannaaf ta'aadha jaanii khagara isaaniitti ibaadaadhaaf
nagabbara gabroottan kiyya ta'a jee namni hayaamuun jiru je. Walaakin garuu immoo kunuu cibaadallee osoo hin ta'in kunuu rabbaaniyyiina. Abboo gartee warra rabbii tokkicha gabbaru rabbaaniyyoota ta'a jedhanii gara kiyya yaamanii jira. Nabiyyiin tokko kan rabbii dhiisaa na gabbaraa gabroottan kiyya ta'a jee hin jiru jee rabbiin. Alhamdulillah isaan hundi karaa rabbii nama yaaman. Dubbii xumuraa akkasiin waan kanaatiin an gaafannellee garuu seefiin ibsaa jeettiin dhiyaate. Waa'ee caalanii walni caalanii erga gartee karaa rabbii yaamuun tokko taate amala tokko haa qabaatan taate isaanoo dhuunfaa isaaniitti rabbii walni caalchisee waan jedhu eeyyeen caalmee qaban nabiyyoonni. Allah subhanahu wa ta'ala suuraa Israa suuraa 17 ayat 55 irratti warabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود الزبورا. أكنا جاء ربنا الآن قوفتان كين لال قوفتان كين نمسامي في دتي خي سجرو أكن بخاداجا نوتي لقمتي نبيوتا غري الرجال تفني جراجا وآتينا دبني خنينه في داودي خنا أبا نبي سليمان كان نبي داود زبورا كتابا مكانسا زبور جامو إساف اللي خنينه جي ربي سبحانه وتعالى دبتا تناف غري ساني غري رجال جيس فكينيا سيول خان كان الرجال أيوه ما تعرى شارت نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه ربي إدو تكو سنتين لما سنتين إدو بأتي وان نبيوت سنين دراتي نجين فكينيا فاصبر فإنك بأعيننا أبسي يا محمد عليك وعلى آلك الصلاة والسلام آتين كن إجتين جين إجت أرجوتنا إجتين يا الله دبلت ربنا الآن سبحانه وتعالى نبي محمد لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يا نبي خيّة أني أمريتي جروتي أمريتي تنين كخدا جيتي ربنا تدبت دبا وانجان ربي ابن عباس رضي الله عنه وارضاه برتا إرقم ربي صلى الله عليه وسلم برتا إرقم ربي خيات دبا وانجي ما سمعت تكان لقين ربنا الآن سبحانه وتعالى إسا جرور المنما تكون كخط تكان لقين هنقر إلا لحياتي محمد صلى الله عليه وسلم جرو عمري نبي محمد ملي تكان كخط نجي ربين المنما خأوم من دوبا حاجة نتيجة دبلتها النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث يا خيست أنا سيد ولد آدم ولا فخر أنا قفت إلمان آدمي لا ما يفهمتي ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر نما على بنقلة وياك يا مارك ساجر لا ما يفهمتي وأول شافع وأول مشفع ولا فخر سيقالي دبلتها نرجم رب صلى الله عليه وسلم وأول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر نمني دورة دلكابا وياك يا مدتين الرابك أي فهمتو أينو أنا جي قروا إفدادوا في مت قويا نبيوني آدم الرهنجة يسوست نمني هندينو تيافو أني صداد ربي خيا جان شفاعة دابتني مغانتا دابتو داب نبيوني هندي صداتو إرجما ربي توغارك صلى الله عليه وسلم وما داوتين لفاخي دوبا حديث ديراتو خيسوان تكاجة واستشفع الناس بأهل العظمة فيه مراحة العباد من ذي الموقف وما لأحد نبي نالها حتى يقول الرسول أنا لها نمني تكلم جاسا أنا إسيك بنجن إرجم رب صلى الله عليه وسلم أنا لها سجود عرش ربي جل لك سجود قاجا رب ارفع راسك سل تعطى واشفع تشفع ميزان دابت تناف إرجم رب صلى الله عليه وسلم إني قوفتا المان آدمي شعلمي ربي كنف خناني اللي كمسانو أتلي اللي كمس قويس برأيه كتو أسين غافن نسواجين دربيني نغا جرتاني فايو مامي درس نغا تو درس
sheekonni bishaan abbaayii fuudhee deemeen takka waabee sheekota dila saniin kute. Ani hamdiidha. Sheekonni dilli tokkollee hin jiru. Haasawatti hin jira. Fixadheen dabareesiif kan. Maakii keerra jedhu. Dhiifama garuu. Fixadheen beesanii fi waa isin gaafachuuf waa'ee maama isa bicha dhaabata jettanii fi. Amma isa bicha dhaabata jechuu kanarra innuyyuu waan ta'uun beeku jedhe akkamitti isatu dhaabata jettan. Isinuyyuu amma Yesuus dhufaatii Yesuusii eegaartanii namni kamiyyuu dhufaatii Yesuus eega akkamitti isa bicha dhaabata jettan. Eega namni hundinuu dhufaatii Yesuus eege abbaa guddaan kiyya kunnoo Yesuus osoo eeguu du'e. Maa dhufuu didere abbaa guddaa kiyyaatti numa Yesuus ba eeguu ture ni du'e maaliif du'e? Hasan duraa ta'u. Wanti jedha kaa'ate kitaabban yoo dhugoomsite taate dhufaatii isaan amantaami dhufee jaddaaliin akka ajjeesu ardii kanarratti amantaami. Naaf ifeera carraa kee eeggadhu piliis nama biraa wajjin haasa'u jiranii carraa kee eeggadhu piliis. Garuu naaf ifeera dubbiin ati amman tana kaatte sun ila amma eeggachuu jirtan ka jettee amma kaatte. Isa xumuradhaatiin booda asobnaa ishinu isa xumuradhaa kan amma. Dhageeffadhu yoo wajjin seene dubbiin ati amman tana jette tun itiif kiisha si kaayyatti obsaan tuuta osoo haasofte irra si gaariidha ani waan kanas maafi. Isuma fixadhaa bakka booda asobnaa nu rakkoon qabu jechuun isa. Eeshi gaashe rakkoo. Hayyo obboleettiti. Ina markaa beeksifne. Waaqayyo no Yesuus Kiristoos yaa Waaqayyo waa takka hin beekanii dhiisii fi uummanni kun awaama waa takka bas irraa duudarraa cillimi hin beekanii hay ati hin dhageenyeessa maqaa Yesuus baaseef ani Yesuus osoon arkee wallaahi hoppilaasiin jaan na amani obboleettiti Yesuus osoon arkee badhaasaniin badhaasa biyya guutuu irratti osoo dandeettii qabaadhee arkee maaliif jennaan maqaa bareedaa hoolota jeetti baasisaniif jecha badhaasa kannaafan. Maquma isaan fakkaatu ani dubbiin tun na dinqiti maqaa dhugaa jeen haa eebbifamu rabbi isaa eebbisu dubbadda obboleetti. Ayyee akkasuma kan ittaan gaaffii kiyya ittaanuu fi Yesuus dhufiitinsaa maaliidhaaf jettanii hin fudhattu yookiin immoo maaliidhaaf jettanii amantu? Mee isa ifanaaf godha. Amma akka amantii kiristaanaa keessatti akka barachaa dhufnettis Yesuus dhufiitinsaa nuuf kiristaanotaa fi nu karaa Waaqayyo nu gaggeessuu fi nu karaa abbaa deemna inni karaa harka mirgaayyuu jedhanii dubbatanii inni akka waaqa ta'etti dubbatu. Isa ifanaaf godhaatiin natti hima. Dhufiitiin Yesuus maaliif? Dhufee eenyutti murteessuuf murteedhaaf aangoo qaba. Aangoon kennameefii jira biyya lafaatti dhufee lammatuu biyya kana bushuuf immoo isa jeennataa fi isa jeennabaa gargar baasuuf immoo isa ifanaaf godha. Titi ya kabajamtu eebbifamii rabbiin si eebbisu akka islaamummaatti akkamitti amantanii jette dhufiitii isaa tanamee ija kamiin laaltan akkamiin laaltanii yaada jettu qabaattee natti fakkaate hunda gongoruu baadhe akkasuma Ayyee saa. laal nuti akka islaamaatitti alhamdulillah ragaa hojjisii akka inni dhufuu taa'u ergamaan rabbii ol aanee subhaanahu wa ta'ala nuti nuu himee jira. Dhufaatiin inni dhufu alaamaa qiyaamaatirraa isiinis takka. Alaamaa gurguddoo qiyaamaa tajaamtu khurnanii jira. Tan gartee warri cilmiitillee keessaa baase. Ergamaan rabbiitillee sallallahu alaihi wasallam nu barsiise. Alaamaa gurguddoo khurnan kanarraa takka Iyesuus Kiristoos alayhi salaam dhufuudha. Durarratti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhalachuun isaaniitu alaamaa qiyaamaatirraa. Isaan ergamuun isaanii because nabiyyi xumuraa fi goolabbeeti. Rabbi akkas jaame suuraa 33 ayata 40 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد صلى الله عليه وسلم أبا تقول رخيصني تيمتي إني إنسان نبي تمرا في قولب بيداتي إرجما ربيتي نبي تمرا نبي داتي ربي كواون دو بيخوتي جيد دبات تناف تمرا تأون إساني علامة قياماتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرجما إنساني
ኢየሱስ ክርስቶስ illee mallattoo qiyaamaati. Rabbiin akkana jedhee dubbata. Quraana kabajamaa keessatti suuraa Zukhruf. In huwa illa abdun an'amna alayhi. No, wa innahu la'ilmun lis-saa'ati fala tamtarunna biha. Sigale. Iyesus Kristos alayhi salam deebuun isaatu mallattoo qiyamaatirraa takka. Garuu qiyamaa miti. Qiyamaa dura. Qiyamaa dura kan inni dhufu. Wanni inni dhufuuf ulaagaa takkaawoo muhimmii waan Rabbiin irra isarra kaayyateetu jira. Suyoo maalidha jenne? Jaddalni ajjeesaa? Ni ajjeesa. Saliiba takka masqala caccabsaa? Booyyee ajjeesaa? Yes, of course. Dhufee islaamummaan bulcha jechuun shari'aa isaa bakkuma gaafas duriitti hafti shari'aan isaa. Shari'aa Nabi Muhammadin bul salaata 5 salaat alayhi salatu wassalam. Qur'aana kan Nabi Muhammad Rabbi sallallahu alayhi wasallam furqaan juuza 30 kana qara. Khasaasun qilee khaan salaanni isaatis hafe. Qur'aan kitaabni isaa san hafe. Wannummaan asiin duraa hafe. Nabiyyummaan isaa ergamummaan isaa takka illee hin jirtu. Inni ulii hawaas هو يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إني فيفو أمة تكو نما تكو خان أمة نبي محمد الرا أكا نما تأتي شريعة نبي محمد قطت سنو ما قطت يتو مجرات. كان سنيمتي إمامة رجل منا إرقم رب صلى الله عليه وسلم قرباتك خنورات هيتو درد أبتي سلاتشسا ونبي الله وراءه نبي ربي مو دوبران أبتي سلات أينوني عيسان عليه السلام تنبدأ تنوتي واي خنون دنيم سنبودا هنگا جرات سنني جرات سنبودا ندوا فول ربي دقل وان كان في مو حديث إرقام ربي صلى الله عليه وسلم تقومي لمامتي وان كان في إرقام موسى يو إلال حديث صحيح مسلم لكوس حديث هذا كم لما في دبا سغلي في افرتمي افرت حديث صحيح مسلم دبا في شنتمي جارت حديث صحيح مسلم كم لما دبا سدتي في سغلتمي تربرت حديث صحيح مسلم كم لما دبا سغلي في ددمي لمرت حديث بخاري ده لكوس حديثا كما في دبا سدي في شنتمي شنرت اما اللي حديث صحيح بخاري ده لكوس حديثا كم جها في دبا سدتي في سدت الرت حديث صحيح مسلم لكوس حديث هذا كم لما في دبا سغلي في صدومي لمرت حديث صحيح مسلم اما اللي لكوس حديثا كم شني في دبا لما في خد تكرت اما اللي كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري خنجو فتح الباري صفحة كده سدفة دا لكوفس حديثا مو لبسدي في دي دمي صديترت ارقما ربي والآن صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيدي إسا لبنتي يهر كسا جرتوتين إسني خخدا عيسان علمي مريم قبو قفلا ملايكا لماني قبتي قبو يرون أذانا في هقام صلاة فجر جد قبو إمارة البيضاء بكا جانتوتي أتشت قبو أتشين دفع أذانا في هقام جدوتي واني إسا أكا قرتي واني سلا قبسفة اللبلمني دام سنبو دوغا قبسفة أذاناني سنة صلاة خان استغفار الجرهيني قام وقابنا إرقما ربي صلى الله عليه وسلم عيسى إلما مريم إف جدوتي أركان هقام فولكان نموني هقامت هقا هقامتا تقدم يا روح الله قوتو ندربوي يا إسا أبام لي ربين روحي إسا برجل ترى ندربوي نسلاتيس لا أني سندربو لك يا أتي نبي ربي ندربوي لا هذا تكريما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كن كبجا أمة محمد أني سندربوي سندربو أنا سلاتيسا دوبان صلاة أمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم مهدي محمد ابن عبد الله مكان سا خجامو خمو أكا خاني لقب نسا إمام المهدي المنتظر نما جامو خمكان سا محمد خابان سا عبد الله اسمه كاسمي واسم أبو كاسم أبي مكان سا أكا مكا خجا مكان أباسا أكا مكا أبا خجا جي إرقام رب صلى الله عليه وسلم إسا تدربو صلاة جسا نبي عيسى دوبران صلاة حديث خنا هندرتي رقادك أمنا فلله الحمد والمنة إبا ندفة جدال الجيسة
masqala keessan ni caccabsa booyyee isin nyaattan ni jeesa sun booda immoo gartee seera salaata 5 subii fajrii gartee zuurii asrii magriiba ishaa'ii salaateeti jiraata qur'aana soddomman kana faatihaa tana qara'aatuma jiraata warri arraan tana haran nu qaceelchi maarree jettanii je'ee arraan tana qishnaa godhu Iyesuus Kiristoos ka inni jaalatu faatihaa guyyatti 24 faatihaa salaachis faatihaadhaan qara ani fixadhe obboleettiti galatoom. Ye mashallah galatooma sinillee gaaffii tokkitti bichaa isa dhuma suuraa al-Baqaraa ayata tokkorra kan jiru isa hiika isaallee hanga ammaatti nama gaafadheerraa argadheen jiru istiime yoo sinimmoo wanna beektanirraa naaf qooda wannan dhageenan qabaa isuma osoon qabadhee jiru garuu dabalataa beekumsa dabalataa warra yoonan gaafatamu maatii kooti firee hiriyoota kooti firee deebii wanta naaf ta'uu danda'u tokko akka irranaa keessa nan barbaada. Irranaa deebii yaadoo koo hin dhageenye dila sanii bakka wanta oliin kee wayii meeshaa takka kararra kaa'u jira. Suuraa al-Baqaraa ayata tokkorra kan jiru. Suuraa Baqaraa lakkoofsa tokko. Ayyee. Bareedaadha. Suuraa Baqaraadhaa lakkoofsa tokko. Ayata takka. Boqonnaa lammaffaa ayata takka lakkoofsa tokko jechuudha. Akkasumaami? Dhugaa. Tole. Waan kana explanation akkaan asii godhu amma mee waliin ilaali. Osoo waan san siin himnen duratti daqiiqaa takka holdan. Okay, obboleettiti mee na guddisaa ijoo guys. Dhiifama guutaa akka kophaa na guddisaa. Okay, sagaleen kee ni jiraami? Ni jira ustaz. Obboleettiti yaa kabajamtu kuni jalqaba irratti suuraa lammaffaadha. Suuraa Baqaraa ayata takka irratti Rabbiin aliif laam miim jedhe. Ayata lammaffaa irratti immoo dhaalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin kan jedhu nu dubbata. Tokko kitaabni kuni maaliidha jettee amanta? Gaafa qulqulluu? Dubbii Waaqayyooti haa. Ayyee dubbii Waaqayyooti jedha malee ayyee. Ani dhiifama naaf godhaatee hanga dubbisee argetti I'm sorry dhugaa ittan qaanfadhe waan ta'eef dhiifama. Ani kanarraa haasa'uu barbaadu waan ta'eef. Hayyee. Qur'aanaan si dura qaba. Boodaan itti deebi'a. Suuraan lammaffaadha. Suuraan Baqaraadhaati. Aayanni isaa ayata takka. Waan jedhu aliif laam miim. Qubee aliif laam miim jettu tana tahaddiidha tun. Sigala. حروف مقطعة في أول السور جامع. سيقاله أكس جتشون حرفي تكا تقفرتي أليف حرفي ميك سدي أليف لام ميم أليف لام ميم قرآن هنا فان عربيتي أكس مامي أفان عربيتي مبوي ربنا الآن بيتا حكمة قبا وهم دوان غاري دغود فكينياف غاف نبي موسى عليه السلام غاف ارجي غاف سيرين بيه غبد بالبلچته ربين معجزه سيري ساني چالت ربين هركا ساني خاي هركا إسا خاي أكا نبي ربي
dhugaadhaan ja'amuunsaa akka nabiyyummaansaa ummata duratti fudhatamtuuf siirii isaanii tacaaltu dinqii harka Musee keessaan hojjete rabbiin. Waan akkanaa namni takka illee hojjechuu hin danda'u. Nutuu siirii hojjenne garuu gurbaan kun nama siirii baratee miti. Hin beekullee akkamii siirii tana hindee siirii irraa tattiin macarrashaati jennee goone. Garuu inni kamitti waan kana injifachuu danda'a? Akiid inni kun ergamaa rabbiitii jaanitti amannaa birabbi Haaruuna wa Muusaa. Ayaa biratti amannaa birabbi Muusaa wa Haaruun. Rabbii Muusaa fi Haaruun kanatti amannee jaanitti rabbi tokkichatti amananii nabiyyi ta'uusaa fudhatan. Okay, bareeda. Gaafa nabi Allah Daawud gaafa sun gaafa namni mootummaa irratti wal lolu. Nabi Allah Daawud alayhi salaam rabbiin qibwaa kanneef joollummaan nama gandi sodaatu darbannaa takkaan dheejjeese. Mootummaa fuudha namni nama sun ajjeese mootummaa isumatu dhaala. Kajaamurratti namni hundi sodaate. Garuu inni isaa xiqqaadha darbannaa takkaan dhawee ajjeese. Wanni irbuun san beellamni san guutamuuf inni mootummaa ta'u isaatu ajjeese kan jaamu yaanni dhufe. Kalootaan san fuudhamee irra kaayame. Mootummaadhaanii hawaasa illee bulche. Mootiidha. Qabeenyaas, jabeenyaas, waraanaas, nabiyyummaallee qaba. Rabbiin wa'aateynaahu mulka mootummaallee ni kennineef. Sigala. Rabbiin ol aane mootummaa kenneef. Tanaafuu biitii isa jala bulti. Nabiyyummaa isaa fudhate. Karaa kanaan Rabbiin ergaa isaa galmaan gaate. Suleymaan taati alayhi salaam izzaa mootummaa abbaa isaa dhaalchise. Yeroo san keessatti dabalataan afaan garagaraa beeksise. Sigalee Rabbiin afaan hunda beeksise. Afaan mixii illee beeksise. Akka namni takkalleen isa biratti isarratti illee waliin hamanne. Mootummaa, nabiyyummaa, afaan beekumsa ha duniyaa fi akhiraa waa hunda Rabbii wali qabeef. Haganii fi jinnii fi insii nama hunda jallaa diriiraallee ajajuu danda'utti. Karaa saniin galmaan gaate. Yesus Kiristoos gaafa silaa dhukkubni lafa guutee hunduu naaf fayyisa. Anaa doktora siin fayyisaa Rabbiin waaqaan waaqessu ni waaqestaa ni waaqessa yoon asumaa itillee tanarraa ol kee fayyi. Hayyee ni wal'aana. Tarii seerii ta'uu danda'a. Tarii wal'aansuma wantaa ta'uu danda'a. Tarii Rabbiin mokkoruuf danda'a. Gaafa fayyee Rabbii namtichi sun waaqessa. Takkaa isuma sun waaqessa. Gaafa san keessa Rabbiin Iyesus Kiristoos kana fayyaa namni fayyisuu hin dandeenye, dhibee namni hin fayyisuu hin dandeenye Rabbiin aangoo san harka kaayuudhaan waan sun fide. Inuu doktoroonni fayyaa fayyisuu haa danda'an garuu jaamaa fayyisuu hin dandeenye doktorri gaafa sun. Dhukkuba ni fayyisan nama dhagni isaa gar tokkoon du'e fayyisuufaa dadhaban. Waan biraa ni fayyisan garuu dhukkuba baras kana fayyisuu hin danda'an. Garuu Yesuus waan isaan hin dandeenye Rabbiin harka kaaye. Bal'aa fayyisuu, baras fayyisuu, qaama tokkoon wantaa fayyisuu. Dhoqqeerraa akkasii waan san hayyama Rabbiitiin uume, hayyama Rabbiitiin itti afuufee innaa waan sun godhu. Du'aa hayyama Rabbii ol aaneetiin du'aa kaasu. Waan godhu hunda hayyama Rabbiitiin godhe. Ati maali? Ani ergamaa Rabbiiti. Karaa suniin dinqii namni hin beeyne hin dandeenye Rabbi harka isaa keessaan hojjete. Ummata biratti nabiyyi ta'uu isaa fudhatamaa godhe. Kanaaf ragaa sii fide. Hojii ergamoota boqonnaa 2:22. Yaa warra Israa'el isin dubbii tana dhaggeeffadhaa jee. Waaqayyoon harka Iyesuus nama Naazireet kana keessaan hiisa nama jechuu. Son of man. Ilma namaati. Dhaggeeffadhaa yaa warra Israa'el jeen 2:22 irratti hojii ergamoota. Waaqayyoon harka Iyesuus nama Naazireet kana keessaan hojii aangoo isaa dinqiidhaa fi milikketa garagaraa kan isin beeytan isin jidduutti hojjechuu isaatiin fudhatamaa isa godhee jaa. Iyesuus kana fudhatamaa godhe. Silaa fudhataman ta'u. Waaqayyootu harka isaa keessaan hojjete. Boqonnaa 9:4 Yohaannis irrattis hojii Rabbii tokkicha isa nu ergee guyyuu dalaguun nuuf ni ta'a jee. Yesus Kiristoos.
Okay. Yeroo san keessatti kasir fudhatamaa godhe. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbiin gaafee seergu. Ummata walaloodhaan beekamaa. Ummata seerluuga afaaniitiin gartee beekamaa. Ummata gartee qinee waan takka asumarraa walaloodhaan arrabsuu ta'u, faarsuu ta'u, ibsuu ta'u, dukkaneessuu ta'u, waa hunda godhu ta'u, walaloo afaan Arabaa gartee keessa gakkutuudhaan gadi fageenya roga gartee haasawaa gadi fageenyaan beeku. Warra akkanumatti afaanii waa uumuu danda'u kana haasawaan jecha walitti uumuu danda'u yeroo tana keessa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saba sun keessaa erge. Sun booda afaanuma uummata saniitiin erge. Uummanni uummata afaanuu uummachuu danda'u. Nuti Quraana kanaati deemtuuni kana walaloodha kun. Walaloo kana nuti jechuun beeynaa jaaniin. Nuti amman tana uumna. Wanni kun falfala siiriidha. Raagarraa fiddi. Himteerraa fiddi. Ati nama falfala godhuu sitti himee jaaniin waan inni sitti hime nutti himtu. Tanaaf nuti walaloo ati namarraa barreeffatte nutti himtu hin hordofnu. Waan akkanaa dhibba takka kitaaba tokkoomi miliyoona takka sitti as himuu dandeenyaa jaaniin fakkeenya tokko si haa godhu. Si gala. Fakkeenyaan si godhu Musaylimatul Kazzaab nama jaamu jira. Inni sun annabiyyiidha jeen nabiyyummaa jechuun raajii sobduu ta'eeti raajii sobummaadha raajii labsate. Waaqayyo raajiin goone namni takka illee kan raajiitti isa beeku hin jiru. Akkana jedhe. Qur'aana tubbu'e. Inna a'xaynaa suuraa Kawsar jaam tubbu'e. Itti himan. Eeda suuraa Kawsariin Nabi Muhammad rabbu'ee jaan itti himan. Sallallahu alaihi wasallam. Anillee eedana rabbu'ee jeen suuraa kam suuraa tuffaa. Mee inna a'xaynaa akkas jaa. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر خجونا بمحمد ربي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك التفاح وصل لربك وارتاح ودع عنك السياح خجونا الرب جان سورة كوثر رب ينن أن اللي سورة تفاحة كان سورة خنا الرب يجي ورا أكنا واقف كيسا مخنا كيسا قرآن نبوي سورة ربنا كزدان فاتوا سورة قرآن تولتي أنتو تاكا قرآن خنا في داجين جو لقمت اسن إفبراه مدن ديني خجت تنتاتا نددبا فدو سنبود ربين دي بسير الرسي سورة بقرة سورة لما فاعت الدمشن ممارتي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا فلن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين جوان نبي محمد قبل الشيخين يخنا الرب وفني قرآن خنا الراشكي خكابات تنتاتي فأتوا بسورة من مثلي سورة أكا سورة تكنا فدا قرقودا خيساني سياما ججلا خيسان كان ياما بيخا والله لا جلا بلا بصيرا ولي كبدا فدا سورة تكقفا ولي بوسا بكم سمو خيسا قبدا نم تقوچون فدا والله فدون دن ديسان جين هم فدن فدون دن ديساني أبو إبدا دغادا في علمنا ما تنقبسي فمتو كافرا قبايسان سودادا جي ربنا الله سبحانه وتعالى إساني تمددني تتتافتني ولا لو مرنان أوكي إسن عربة نبيين عربة صلى الله عليه وسلم قرآن نسافان عرباتي إرجع أمودن ديسان مي جتشا خنا مكورا جيتي وان كان خاي ألف لام ميم قبيل ألف لام ميم قبيل هبا سدي نمني تكل ربين هي كيف ديفتي حاميم عين سين قاف ألف لام راء حاميم كاف ها يا عين صاد وان أجائب ست تورا أكنت فولا درت حاميم تربن أما قبي كسيكم ياسين وانا كنا خنا قرتي ربين دور خاي
Meeyoo dhugumatti isin seerluuga Arabaatii fi gadi fageenyaan ogummaa beekumsa waan kana qabaattan mee wanni kun maaliif godhame? Hiikkaasaa Allahu a'lam bimuraadihi. Hiikkaasaa Rabbiin ifiif if biratti dhiifate. Garuu isaan Araba ta'uudhaaf waa hunda uumuuf jecha kanan beeyne. Tanaaf jechi kuni Rabbii tokkicha biraa akka dhufe asitti nuu deebisa. Maal jaa? Lakkoofsa 2. Wallaaltani mee ummata filaa. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قرآن خن ذلك الكتاب ضمير رئاسة تزديب كتاب نخن لا ريب فيه شك كيسنجر قل قلو تأوسا جتنا ما خيس جراتو نبو إسا جت ربي قفت تأوسا ربي تكتش برا إسا دتشي سمي تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلا إسا سمي في دتشي تنأومي برا رفو إسا أكا صبني دورتيس بودرتيس شبون تك إساتي هم خمني ربين إيغو ساتي وجين كتابني كون قتل فمدل إلمنا ما فرماتا مخلوقات أوساتي وجين إني خوني كتابة حق آخر لغاف دماتا أو إساو خيسا شكين تكالينو هنجرتو ودبي ربي تاو خيسا هدى للمتقين إني خوني قتل لو ور ربي صداتوتي إيميلا سنبر باتيسو جاچخانا دوغم غرتي سر ريسي وان جامف inboxiin barbaachisu bilbilan barbaachisu waa takka barbaachisu abboo ragaa biraatuun beeyna ani khadachii torban samii torban tana uume anaatu isa buuse jecha kiyyaa shakkiin takka keessan jirtu jee rabbiin bilbili irran jiru alhamdulillah kuni macaafa qulqullu macaaf qudduusi akkumaan ani qur'aanni dubbii rabbiiti kulliin isaa jee amanu islaamni hundi amanu kiristaanni amana galatooma dubbi rabbi tiettanii dubbi waaqayyo tiettanii amantan eebbifaman isiniin jaa garuutu ani waan na dhibu takkaatu jira dhiifama guddaa naaf godha bilbilli kun bilbila waaqayyooti bilbila eenyuti bilbilli kun duwa sagaltami torba saddeet sagal jaja didami torba afurtam sedi saddeet bilbila waaqayyooti meena tiimaa dhiifama guddaa naa godha moo yesuusin qunnamuu dandeenya akka carraa ta'e yoo kan bilbila lafaa kan mana warra Phaawulos ta'ellee natti himuudhaan barbaada waaqayyo harkaa qaba waan kana waaqayyootu harkaa qaba moo Phaawulos itti fayyadama Yesus bilbila kana sim card tana quba qaba na of culture boleewwan postaan kun kameenyuti inboxileen kun keenyuti laata inboxiin kun akkaana yaadutti ka Petros yettee yadda 1252 ja 12 inboxiin kun boxiin kun 12 di 52 ja Maalif barbaachise? I don't know. Hin beeyne. Maybe wanna khamfaan garuu hoggaanii yaadu. Khawara Petros illee yoo ta'u baate Istifaanos natti fakkaate hafuura qulqulluun guutamee Yesuus fi Waaqayyo mirga walii dhaabbata wal bira dhaabbata akka argisan. Akkam tole obboleewwan amma kana irraan kota. Tokkoffaa dura wanni waan kana barreeffame bilbilli kun barreeffame gartee emailii inboxiin wanni kun hundi wanni barreeffameef maali sagalee as jirtu keessa jirtu tana yoo dogongorri keessa jiraate kanaan nu qunnama dogongora sanaan sirreeffanna yoo ir'inni jiraate ir'ina sanaan daballa yoo hanqinni jiraate ni sirreessina wanni irraa irratti illee yoo jiraate tarii wanni nama gammachiifne tarii wanni nama aarsu tarii wanni ziyaadaa tarii wanni wanta yoo jiraate waan kanaan fuula duratti fooyyeessinee tolchinee sagalee tana
sirreessine wanta goona irrina as keessa jiru millaalaatii waan kanaan inboxii kanaan bilbila kanaan faaksii kanaan waan kanaan nu qunnama ni sirreessinaa hajau dubbii waaqayyooti silkii waaqayyoo irra jirti moo silkii namaatii irra jira eenyu kan haareetti yoo irrinni argameetti bilbilanii jennaan irrisuu fi dabaluu kan danda'u dubbii rabbiititti bakka bu'aa rabbiitii jira bakka bu'aa waaqayyootii jira abukaattoo yookaan immoo maal jaanii wakiilinnaa nama waaqayyoo muluu wakiilinnaa kanneefi jira muluu kartaa moo wakiilinnaa xixiqqishoodha moo muluu wakiilinnaa Rabbiin bakka buufatee waaqayyoon ani waaniin kalatee yoo jiraate hawaasni keessatti mutti barreessi. Aboo gabbuu yoo Wannaan irratti hin qabina. ishee gabbuu jala taa'ee nama gartee waaqayyoon muluu wakiilinnaa jecha kiyyaasiif kenneera. Yoo dogongorri ani wanta keessatti jiraate hawaasa gartee wanta jii hawaasni yoo sirra dawwalan jecha kana sirreessi irraa irrisi yoo tirfiite irratti taanaan itti dabali. Waan kana wal qixxeessi haasid dawwalanii rakkoo yoo jiraate nama jee waaqayyo muluu wakiilinnaa kanneen yoo jiraate sun isinii beeka garuu qur'aanni rabbii ol aanee ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قرآن خنا ربي برا بوفا موسى خيستي أبدا بوست على في بالبلا في إنبوكسي نمبر باتشيسو شك تكلم كيسن جرتو دبي ربي كل تو دبي هكا dubbii dhugaaf dhuma jecha arraba rabbii arraata gartee jecha rabbii ol aanee isa kana cubbuun duraa duubaan akkatti hin dhufne qaceelfama dhala ilma namaa ta'uu isaa keessa shakkiin takka illee hin jirtu huda lilmuttaqiin inni qaceelloo warra rabbi sodaatuuti ilaa kara jannataa siraata mustaqiim ka qaceelchu kanaadha bilbilli nun barbaachisu dubbii rabbii ta'e alhamdulillah an fixadhe obboleettitii Toma guddaa rabbisina eebbisu jazaa